አንስተውበታል። በተለይ ድሬዳዋ የኦሮሚያ ክልል አካል ነበረ በህገ መንግስቱ። ሶማሌዎች እና ኦሮሞዎች ወንድማማች ሆነው ለብዙ ዓመት ኖረዋል። ድሬዳዋ ጋር የይገባኛል ጥያቄና ክርክር ተፈጠረ። ሲፈጠር በኢህአደግ ዘመን በዚህማ አንጨቃጨቅም፣ ድሬዳዋ ከኦሮሚያ ይነጠልና ለፌዴራል መንግስት ይሁን፣ ሶማሌ አንዱን ተርም ከንቲባ ይሁን፣ አንዱን ተርም ኦሮሞ ከንቲባ ይሁን ብለው አስማሙ። ይሄ ግን ህገ መንግስት ላይ የለም። ከዚያ በኋላ ድሬዳዋ ሶማሌና ኦሮሞዎች በሰላም እየኖሩ ነው። በጣም ጥሩ። ሰላም እስካመጣ ጊዜ ድረስ ችግር የለው። Meediyaa Zoobleerraa fudhannee hooggantoonni gosoota Somaalee muummicha ministeera Abiyyi Ahmed Direedhawaa kan Oromiyaa turte jechuudhaan dhiifama gaafachuu qaba jedhu. Hooggantoonni gosoota Somaalee muummichi ministeera Abiyyi Ahmed Direedhawaa kan Oromiyaa ture jechuudhaan dhiifama gaafachuu akka qaban maddeen dhimmicha raadiyoo ta'an Zoobleen mul'isa. Hooggantoonni gosoota kanaa walgahii har'a gaggeeffame ministeerri muummee yoo dhiifama hin gaafanne mormii dargaggoota Somaaliirraa gaggeeffamaa jiru miidhaa qaqqabuu danda'uuf itti gaafatamummaa hin fudhannu jechuudhaan akeekkachiisaniiru. Har'a waxabajjii 24 walgahii ariifachiisaa lammiilee Somaalee dirree dawaa hoteela Shariif keessatti gaggeeffame irratti hooggantoonni gosoota Somaalee fi hidhattoonni Somaalee akka jedhanitti ministeerri muummee walgahii idilee lammaffaa waggaa 5ffaa mana marii bakka bu'oota uummataa jaaffaa irratti haasaa taasisaniin uummata Somaalee dhiifama gaafachuu qaba jedhu. Dhimmoota muummee ministeera Abiyyi Ahmed walgahii bakka bu'oota uummataatiif bana taa'een ibsa keessaa tokko dhimma waldhabdee naannoo yoo ta'u ibsa isaanii keessatti dirree dawaa akka heera mootummaatti qaama naannoo Oromiyaa jechuudhaan tuqanii ibsan. Kan hordofuudhaan hayyoonni Somaalee kan jedhaman kuni kan shororkeessitoota uummataa ta'an Somaalee irraa miidiyaan afaan Somaalee battalumatti mormii isaanii dhageessisuu isaanii erga hubatee booda har'a hayyoonni warri jedhaman kun maanguddootaa fi hooggantoota Somaalee irraa dhufa walgahii hatattamaa jechuun dirree dawaa irratti akka gaggeessaa turan ni yaadamu. Walgahii hatattamaa hooggantoota gosoota Somaalee fi hidhattoota jechuudhaan magaalaa dirree dawaa hoteela Shariif keessatti gaggeessee ministeerri muummee Abiyyi Ahmed dirree dawaa qaama Somaalee jechuudhaan kan dhiyeesse yoo ta'u bakka bu'oota uummataa duratti haasaa isaanii irratti kan muffiin itti dhagame ta'u yoo kana gochuu Abiyyi dadhabee dhiifama gaafachuu dadhabe rakkoo mormii dargaggoota Somaalee gidduutti uumamuuf kamiifuu hooggantoonni gosaa itti gaafatama akka hin fudhanne odeeffannoo barruu kana keessatti barreessanii kaa'anii jiran. Walgahii ariifachiisaa kana irratti hooggantoonni gurguddoon gosa isaanii jedhaman kanneen akka gurguraa kan argaman yoo ta'u gosoota gurguraa obbo Ziyaad Daawud Umarii fi hooggantoonni gosaa isaa bal'aa Mustafaa Muhammad Ibrahim ministeera muummee uummata Somaalee ifatti dhiifama akka gaafatan dhaamaniiru jechuudhaan maddii Zooblee ni ibsa. እንዴት ነው ቅስቀሳ መጀመር የሚቻለው? ጠቅላይ ሚኒስትራችን አንተ ሀገሩን እንድትመራልን ሀገሩን እንድጠብቅ ነው እኛ የምንፈልገው እንጂ ካንተ ጀምሮ ሀገሩን እንዲበጠበጥ ያ ጥሩ አይደለም። እኛ የምንፈልገው 5 ዓመቱን ታግዘን በሰላም ከኦሮሞ ወንድማሞቻችን ጋር ኖረን ጨርሰናል። አሁን የባከነ ሰዓት ስለቀረበ የባከነ ሰዓቱን ሌላ አጀንዳ መክፈት ተገቢ አይደለም። ድሬዳዋ ሰላም ነች፣ የብሔር ብሔረሰብ ነች ባል የለ እንደ እንደዛ ያላችሁ አይደል እንደምታስተምሩት እንደዛው ትቀጥል። አባቶች ያሉ ኦጋሶች አሉ ሱልጣኖች አሉ። እኛ በሰላም እንኖር። ሀገሪቷን ደግሞ ተራው የሶማሌ ስለሆነ በጥበጣው ይቅርና በሰላም እኛ እናስተዳደር።